Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii giddugala Oromiyaa Ona Gindabarat keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu hoogganni WBO zoonichaa beeksisan. Godina Shawaa Kaabaa Ona Yaayyaa Gullallee fi Ona Sulultaatti Godina Shawaa Lixaa Ona Aadaa Bargaatti loltoonni mootummaa manneen jireenya uummataa ibiddaan gubuu fi loon ooffachaa jiraachuun himame. Harri caamsaa 13 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduulee guyyaa har'aaf jennee walitti qabanne isinitti himna hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii giddugala Oromiyaa Ona Gindabarat keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu hoogganni WBO zoonichaa beeksisan. Bal'ina oduutiif jaaltiiqii sabaa waan qindeeffate qaba. Abdiin uummata Oromoo WBO'n zoonii giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Ona Gindabarat ganda Collutee keessatti caamsaa 9 2026 tarkaanfii cimaa loltoota mootummaa irratti fudhateen du'aa fi madoo ulfaataan adabeem. Akka odeeffannoon maddeen irraa nu qaqqaban ibsutti tarkaanfii kanaan loltoonni Impaayera Itoophiyaa 50 battalatti kan du'an yoo ta'u 32 immoo madoo ciccimaan rukutamuun isaanii gabaafameera. Akkasumas loltoonni 7 fayyaa isaanitti harkaan qabamuun booji'amanii WBO bira jiraachuun isaanii himame. Booji'amtoonni yookaan loltoonni mootummaa lola keessatti harkaan qabaman kunneen hundi isaanii mirga booji'amaa eegamee fi kunuunsi barbaachisu barnoonni haaromsa sammuu kennamuu fi akka jiru hoogganni WBO zoonii giddugala Oromiyaa ibsanii jiru. Gama meeshaalee waraanaatiin qawwee akaamaa 35 gumbii rasaasaa 42 rasaasaa akaamaa 2500 ol boombii F1 16 akkasumas ragaawwan iccitii keessoo waraana mootummaa mul'isan hedduun dugda loltoota mootummaa irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo karooraa fi sagantaan argame kana ilaalchisuun hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti tarkaanfiin bifa kanaa gara fuuldurattis jabaatee diina irratti fudhatamuun akka itti fufu himaniiru. Uummanni Oromoo Ona Gindabarat keessatti loltoota PP'n hiraarfamaa jiran injifannoo WBO'n argamsiise kanatti gammaduu isaanii ibsuun hanga gaafii mirga hiree murteeffannaa deebii argatutti waan danda'aniif WBO cinaa dhaabbachuun ifoomsan. Injifannoon kan uummata Oromooti. Godina Shawaa Kaabaa Ona Yaayyaa Gullallee fi Ona Sulultaatti Godina Shawaa Lixaa Ona Aadaa Bargaatti loltoonni mootummaa manneen jireenya uummataa ibiddaan gubuu fi loon uummataa ooffachaa jiraachuun himame. Akka odeeffannoon jiraattota irraa nu qaqqabe mul'isutti Godina Shawaa Kaabaa Ona Yaayyaa Gullallee ganda Qaawwaa Goda Jabaatti caamsaa 9 2026 hariiroo shanee waliin qabda jechuun nama obbo Abajjee Jamamaa jedhamu jala qotiyyoon lama lafa qonnaa keessaa harqoota irraa hiikanii qalataniiru. Abbaa qabeenyaa sanas obbo Abajjee ooyiruu isaa keessaa qabanii deemuun erga guyyaa sanaatii achi buuteen isaa hin beekamne. Ganduma kanatti nama obbo Tasfaayee jedhamuun beekamu jalaa immoo loon 8 ooffachuun gara magaalaa Anichaatti dabarsaniiru. Bifum kanaan ganda Buyyamaaf Qo'aatti iddoo addaa Mararee jedhamutti obbo Haayiluu Tasfaayee jalaa xaafii kuntaala 24, obbo Guccii Tuulii xaafii kuntaala 4, akkasumas adde Zinnaayee Gaarradoo fi obbo Tasfaayee Araarsaa irraa xaafii kuntaala tokko saamuun fe'achuun isaanii mirkanaa'eera. Aanaa Sulultaa ganda Handaa Weezaroo iddoo addaa akka Araddaa Cooraa Qannasee fi Qilxuu Abbaa Hiddii jedhamutti caamsaa 8 fi 9 2026 beelladoonni uummataa loltoota mootummaan fudhataman loon 32 fi re'oota 24 akkasumas xaafii kuntaalli 76 saamameera. Dabalataanis manneen jireenyaa uummataa 8 immoo ibiddaan gubataniiru. Sababa wal fakkaatuun Godina Shawaa Lixaa Ona Aadaa Bargaa ganda Dirree Madaallee iddoo addaa Madaallee jedhamutti caamsaa 12 2026 obbo Tolasaa Horaa jalaa loon 7, Asheetuu Raggaasaa loon 3 fi obbo Fayyisaa Gurmuu qotiyyoo tokko jalaa ooffachuun gara magaalaa Kanteeritti geessaniiru. Dabalataanis manneen jireenya uummataa 16 ibiddaan guggubaniiru. Yakka saamichaa fi namoomaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru kanaan wal qabatee uummanni rakkoo jireenyaa ulfaataa keessatti argamuu isaanii ibsuun humnoota mootummaa kana balaaleffataa jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jecha hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.